السلام عليكم. دعوتتني كم نجاة فيدا بكتون ورشا لكو قالو لكم بفغانا قلمتي أكنت تكونوا تففني سني كنا كلام تكلمتي أسين بعدي بشانو واقع سنتي أما أنا ما تقول دابتي كلو جرا نمني تقول دابتي namni lama dhaabbatee gamoo duubaatiin onolaa akka agartan kanatti fannisu jira waan akka sallaatana gubbatti eegaas gubbaaf akkana fannisan booda lukkuun deemtee keessa ol seenti shirjatti maashina kana shirjaani takkitti itti deeytee mormarraa mura takkitti itti deeyte mormarraa mura takkitti itti deeyte mormarraa mura san booda lukkuun deemtee bishaan danfee jiru san keessa seentee dhiqattee baati. Tadigaan akkana qalamtee faalamtee tadigaan faalamte tun dhiinoo kun namarraa bu'eeti qalamtee dhiinni nadifamtee baati hoggaa ammadaaf akkuma agartan kanatti ilaalama qalu jira namtichi dhaabbateeti qalu jira amma akkuma agartan kanatti amma gizee qalee tana bira ol kotteedha haalu jira amma hun bifaanaan qalamte kun takka takkaan hin qalan akkana warshaan laal zaata akkatti 2,500 ba'a ammas diimtuun tun laal takka dhiiga qabdu tun uchiin seentee gizee isiin baatu kana bishaan danfaa kana keessa seenteeti as ba'aa jirti ilaalama kanatti amma as ba'aa jirti dhiqamtee as baate jechuudha hoggaa kana bishaan oowwaadhaan akkanatti dhiqamte kana amma buuqii irraa rifuu jira ammas as jidduu kunoo bakka tana jidduuchi seentii buuqii irraa rifaa jechuudha kun laal as jidduu bakka tana laal achi jidduu gizee achi seente buuqii irraa rifa amma kun akkana buuqii irraa rifa bifa kanaani akkana baalleen irraa rifamte jecha keessa seentee akkuma baalli laal akka agartan kanatti irraa rifuu jira akka irraa rifuu agartanii sa'aatti warshaan kun 2,500 qalaa jechuudha zaata akkatti bakka agartan laal namni wanni keessaa rifu waan garaa keessaa marrimaanii fi tiruu fi sombaa kana keessaa gaddii galaa lama namni wanni godhu saanuma qofa sanboota jechumarra dhiisanii maashinni fuudheetii ammas bakka itti dhiqamtu keessa hoggaa dhiqamte booda bakka itti goggoysu keessa amma tartiibumaan laala amma tun taqalamtee goggoyfamtee miizaana gubbatti deemu jirtu fannifamtee karaa miizaanaa deemu jirti miizaana bira gizee reeteefumaan miizaanni maashinni fumaaf tufee miizaana siitira darbaa jechuudha akkanatti deemti laala akkanatti deemti akka leeftiidhaan akkana qalamti lukkuun biyya arabaa keessatti akkana hunu bakki kun biyya arabaati bifa kanaan qalamti dhiifama kaameraadhaatu kaameraa akka malee ta'ee na dura sirriitti naan marrinu asiinis amma gizee qalamte amma wanni akka manaa gurguddaan haa agartan kun firija yookaan tallaaja jedhaniin kun hundi ilaal akka manaa kun hundinuu as keessa guuramti gizee qalamte as keessa guuramte barradoo taate jechuudha taljii kun akka manaa haa agartan kun tallaajaadha firija kalukkuun keessatti tuulaadha amma bakka tuula bakka itti ol qabatuun tuulaa seetetti ol seenan achiin bakkichiin as deemu jirtu sun manatti goggoyfamtee mana tokkocha keessa jiraachi goggoyfamteeti warshaan goggoysee achiin liftiin as tufti san booda namni fuudhee harkaan as miizaan kana gubbaa goree kun khashir jookon akka ifaan bilij irraa jookon
kun miizaana kun miizaana kana gubbatti gizee baate akkuma gartee gatii isiitiin akkuma walirra ulfaattuun qiyaasa isiitiin bakka sii dheettee ifumaaf darbiti. Ifumaaf gakkufti hoggaa bakka sii geesse. Yaman Sanaa jedhaniin bakka tan. Yaman Sanaa biyya Arabaa Yaman Sanaa. Bifa kanaan kana qalamti. Warshaa zamanaa'idha. Warshaa durii miti haammaati. Ka zamanaa. Namni harkaan waa godhuu dhiisa jechuudha. Meeshaa faranjiitiin waa dalaga. Haala kanaan bifa kanaan akkana qalamte jechuudha. Akkanaati daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya.